jechaa sharmaarkee Aadam. Yaa obboleeyyan kiyya wanni ta'e hundi badiidha. Isinii tokkodhaa isin jechaa jira. Namni hoggaa akkana jedhe wanni takka taafte hin jirtu. Nama tokko hoggaanii fi nama jala dheeyse amantii fi aadaanillee jara keenya dhageeffadhaa. Dhugaa walitti himnaa aadaanillee hoggaa nama jala dheeyse. Namni tokko yoonii fi ilma kiyya jeesee akka aadaa Oromootti obboleessa kiyya jala dheeyse obboleessa kiyyaan kabajuun dirqamaa beeku. Okay? Obboleeyyan kiyya balleeyse isinitti ibkanne akkana gootan na godhaa hoggaa jedhe qomee dubbiin kalaas. Waa'ee na siyaasa yaad obboleettiin teenya ni ajjeefamte? Yes, ni ajjeefamte. Haqaan malee dachirraa buqqaate? Yes, haqaan malee dachirraa buqqaate. Kana didaan jiru sharmaarkeen waan kana yoo kan akka didumaa hin danda'u. Reyaalitiin lafa jirtu tanaa beeka. Dachiin ni haasoyti jara keenya. Dachiin afaan qabdi ni haasoyti. Afaan isii abbaa fahamuutu fahama. Obboleettiin teenya nasiyaan ni ajjeefamte? Yes, ni ajjeefamte. Haqnisii ni dhabame? Ni dhabame. Ni baha? Yes, ni baha. Hanga nuti jirrutti hin dhuhatu haqnisii. Wanni takka ta dhuhataan jiru. Tananuma ifirra liqimsa. Ammoo mucaan kun naman ajjeefne badii balleeyse isin jala dheeyse gaafiin tana ala gaafatte yoo jiraate akkuma aadaatii fi akka amantittuu safuudha wallahi. Ani wanniin irra deebi'e isinii mujara keenya. Amma booda yoo gaafii biraa gaafanna kan jettan taatan yoo isaa gartee gaccunqursinee fitti haa dhagahu kan jetnu taate malee laa warri noonoo jettanis noo jechaan olilaa jara keenya. Gurbaa kanaas irra baafnee ajjeesnu viidiyoo banannee ajjeesisnu mee maali mee wanni namni fadhu maali as taa'u jirraa miti isinitti ifkanne akkana gootan na godhaa hoggaa jee dubbii cira dhumte. Sigalee tuni tana badii isaa ammoo maaliin godha akka feetan na godhaa nuun jechuu jiraa miti. Akkam akka goonu immoo irratti nuti ni haasoyna. Okay? Akkamitti akka ummata kana dhiifama gaafatu. Akkamitti akka ummata kana dubbatu. Maal akka godhuu hin qabne gana ilmi namaa banii Aadam dhageeffadhaa boo seenaa keessatti Aadam jaanii isin qaraayisanii jiran muka nyaatee jannataa bee. Rabbiin lamada jannata deebuu isan dhorkine hojii kanneen. Okay? Tuni tan. Ilmi namaa ni balleessa. Hoggaa balleesse immoo badii isaarraa ni bara jara keenya. Ni ge'a. Ni ge'a. Mucaan kun kantiibaa dirree dhawaatii miti. Itti gaafatamaa waraana wataaddaraatii miti. Gurbaa tokko ka aartii dalagatu ka dirree dhawaa keessa jiraatu. Aangoon innichi keessa qabu ni jirti hin jirtu. Aangoon inni magaalaa dirree dhawaa keessa qabu ni jirti jara keenya isiniin gaafadha. Haqa walitti himna hin jirtu. Asirratti immoo akka nama tokkootti ol bahee jaalle Mikaayiliin jecha san jechuun badiidha. Jechaa jira inninis. Nutis jechaa jira isinis jechaa jirtan. Nama du'ee haqni isaa dhabame dhiiga isaa maali akkanaa jechuun badiidha. Khalaas badiidha. Badii hoggaa jaan badiidha. Wanni biraa takka hin jirtu. Wannummaan takka ta'e inni gartee niin tolchee je'ee isin karakkaraa jiru hin jirtu jara keenya. Kallattiidhaan dhageeffadhu obboleeyyan keenya ka as tattaa'u dura Oromoo guutuu dhiifama gaafata. Wanni niin ani sharmaarkeedhaaf himu dubbii akka hancootti alaanfanneef wanni irraa ba'u hin jiru. Akka aannan irraafneef dhadhaan irraa baatu hin jirtu. Dubbiin hoddommaatti haree irratti hin fe'amtu. Dubbii waliin goolamnee xumurree dura asitti gabbahee sharmaarkeen Oromoo guututti xiqqaa guddaan bakka jirtanitti balleessee isinittiin dheeyse dhiifama naa godhaa jennaan gahe Oromoodhaan. Dhuunfatti intala dubraa tahiree eeggattu tan heerumin jechi san asirra ja'amuuniin intalti dubraa san asirratti dhuftee obboleessi keenya akka online irra balleessetti asirratti obboleettii tiyya.
dogoggoranii waan san je'e akkanaan na godhe ji'a sirra gaafachuunis dirqama isaati. Shamarran lachuu jaalle Mikaayilis saahiba kiyya kanii wajjin nyaadde kaniin ani isa qabu jiru kas na godhe waan jiru jiruuf jara gartee yeroo saniif online irra waliin turan asirratti akka dhuunfatti dhiifamanuuf haa gaafatu. Oromoo guutuu immoo bakka takkatti haa gaafatu. Yoo ammoo kanaa ala lakki akka waan inni Nasiyaa Ziyaad inni jeesee maarree godhee badiidha jecha san jechuun yes badiidha. Inninis badii miti hin jenne ilma namaati tuni dhume. Wanni biraan jirti jara keenya. Wanni kana ida'attan ni jira. Wanni nan jee kana ala kanin isiniin guutin kanin isinirraa cabse yoo jiraate dubbadhaa. Acha Samza kota dubbadu. Itti dubbadhu faati jedhem. Dalagaa jidduutu taalee seena jala taa'ee hedduu dhiina ta'uuf jira. Dhiifamaa jidduun sin kabaja. Maaltu nan mul'atini beektaa? Geema abbaa gadaa sani. Kum dhibbarraa ilaa miiliyan 8 gisee dhiyoo tana godhani. Ni beekna nuti warree hudduu baan dalagu jiru. Dhiiga mucoo tanaan gatti lafoo jiru. Dalagaa keenya dhiisnee. Balaataa din jiru okee. Waan obboleettii irrattis ummata keenya warra dhiigatuuf jirutti irrattis. Okee. Ankaleen jee manguddummaa fi sheekha fiddaniitini kaartii taphatanii jee. Dhugaa walii himna yoo ta'u dhugaa walii himna. Warra hedduu jira asirraa qabiitii ilaa biyyattiitti warra kaardaa taphatu. Dhiiga obboleettii nyaadhu dhokeessuuf. Akka nuti nama shooror keessaa osoo afaan kabajaati bulchaa gaafachuu jirru hadiiroo bilisanii gaafachuu jirru leetara kabajaa erginee okay leetara kabajaa Amnesty fi Human Rights Itoophiyaa hundatti erginee okay warri gin keessaan wali qabamee ijoollee xixiqqashoo okay muciyoo obboleettiin duuteef dhaabbatullee warra shooror keessaa irra jira. Tana walitti hin hijibu. Sharmar kya nimbe gino blessa kanya nin kabajan lala afam e fanne view fene jechaf diga nama kanya tin tabatina tan duwans ninja muciyun sani namni il refka siarke namni ilmo qabu namni oblati qabu namni hada qabu they will never forgive you guys anafille forgive him kan okay takkat video meeqa dalaganii video isaan gaafa isin duutee awwaalamte torbaan lama booda akka dhaqanii faamilii fi godhan dhokeessatanii gista gallakkisanii dhokeeffatanii deebi'anii haaree gallakkisan akka nama video haaree dalagateetti. Okay faayidaa lal ijoolleen teenya haa boontu haa jiraattu itti haa guddattu jiruun itti jiraannu haa jiraattu isaanis dhiiga mannaaf irraatti qabu gin dhiiga obboleettii keenya irratti nama fedhe dura dhaabbachuu danda'an namni keenya gizee miidhame dura dhaabbachuu hin qaban. Geemaa taphatamu jira. Ijoollee keenyaa geema taphachuu jira. Haasawwa dheengaddara haasawameerraa shaak taana nuti kadiiroon keenya gizee baay'ee kanaa kannaa je'ee ja'anii dhageenye hundi keenyaa dabalee sooshaal miidiyaa dhaabne. Waan goonuu hin dhaabne. Kubbaan haareen nu darbamte. Offside nu naqu. Duraanuu sharkoo keessa biyya direedoo laaquuf deemanii maarree ja'anii kaardaa nu darban. Hin qabnu illee akkana afaan mi'aati afaan kabajaan isaan kadhachuu turreen. Hin qabnu nuti biyya keenya jaalna kadiiroo wajji guutan kadiiroon yoo ta'e ollaa kiyyaadha. Xiqqeenyaa irra isa beekaan osoo biyyaan beeknani. Okay? Waan yoo ta'e waan dhugaa walitti himuudha. Faamiliin tun hangam akka safar gootan ni beekna. Nama meeqaa dhiiga dhokeesse ni beekna. Marrajaa dhibbarraa qabna nuti. Waliin qaanyeessunuu waliin kanninuu nuti dhiiga takka namni ilaayoomi namni keenya miidhamee ilaayoomi dhiifamaa fi manguddummaa fi sulliin deddeemna nuti. Ilaayoomiti. Amma dheengadha kalee akkasitti qaaxiraa bultanii booyaa oltanii nama keessanitti gargaarsa dawaa fi nyaata wal guurtan. Amma ta'u dhufuus akkasuma goona. Mee laala. Tanaa jecha ijoolleen teenya sodaan malee nuti isaan akka miidhamanis hin feenu. Bulchaanis akka miidhamu hin feenu. Walaakin namni keenya jiruutti jiraachuu qaba. Gammachuu nuti qabnu qabaachuu qaba. Namni hundi Dr. Nuraddiin Jee bara. Dalagaa keenya facaasneetni
sa'a meeqa telefoonaa fi achii fi iimeelii fi leetaraa fi maal walitti qabamnee teessoo meeqa teenye diinaa ol ni beeka. Faayidaa kan qabu walaa dachiin feenu walaa gubboo isaanii feenu walaa wanta feenu. Kin obboleeyyan san gisee abbaa mucoo sanii gisee booyu namni arge. Deebinee obboleeyyan keenya ragaa ni qabdaan jeeni jee conversation inni godhe akkasii miti. Maybe irraa khalaxuu ni mala irra laalu khalaxuu ni mala. Kin gaafate marrajaa ni qabdanidha. Facaa bakka sanatti dhiifama naa godhee biyyaa waan takka takkaani hawaasa kana bakka beetii waa gaafachaa jira waan taateef carraan isinii kan jeetiin dhiisee inni illee yeroo san wal afaan deddeebi'aa turre viidiyoo irratti kan ati jette ragaa ni qabdaa hiidha jeen viidiyoon ni jirti malee inni immoo maal jee ragaan qabaan jee Hamza wallahi alazimiin sinjaa duuchaadhaa miti kan jiru. والله ما قال مالك نانجي فادل خيالم لا وين سقافة جيزي أمباسي لا نقص فينا ما أمباسي تام متان خي دوي إلى سابت دوي أكن natural born dread Ethiopians dread واتتي يو نمني خي إيمان رات أرجو فريد منجستي غافو جنا نيغافو جنا سرنجان anytime إسان كم ماسين جان جولة ديا بولشا خي نيغافو جنا بولشا خي وان It's complicated. Jal Fadil Bulchan Magala de Redawa Obbo Khadir Jawar Jole Tanahun Daf Bulchar Abir Atifis Anafis Nama Asra Jurukan Hunda Wa Magala de Redawa Hogono Ammo Magala de Redawa Hogona Jenne Wan Intanes Isarati in deeggar waan hin taane irratti isan deeggar waan ammoo hin jirrees irran keenya karaan nuti itti deemuu qabnu karaa sirrii karaa haqaati abbaan fedhe haqaa gadi na biratti abbaan fedhe haqaa gadi Dr. Abiy Ahmad haqaa gadi na biratti haqni waa hundaa ole haqa jechuun maqaa rabbiiti tanaaf wanni amma asirratti eenyu amantaa abbaa gadaa miidiyaa fudhateeti nal nama sammuu qabnuuti okay warra kitaaba osoo qareen fixiin jidduutti subject kitaabni kuni eessatti endiin isaa akka tuubeewu akka reefu jettanitti warra fuular nama qaroo jee waan hey how are you just give me a second waan takkaan sinjaa abbaa gadaanuu gizilaan abbaa yoo abbaan gadaan balleessaa akkasii guddoo godhe maalayyaa ijoollee obboleeyyaa kiyya xixiqqoon abbaa gadaan dirree miidiyaa fudhatee dhaqeeti birri kun dhibba jaha fuudhee akkaataa nuti finneetti beekaa fudhadhaa jeetuu fi maqaa isaa. Abbaa gadaan guddaan keenyaa misteek akkanaa godhe yoo mi walqaci wal diree wal sirreeffanna duboo nuti. Okay. Gaarii jette amma fakkeenyaaf waan ati haasawa kee keessaa pointiin fudhadheetu jira Faadil. Pointiin nan fudhadhe nuti mootummaa osoo hin tahin ijoollee teenyaan nu jiraa jette. Ijoolleen san eenyu faadha? Maqaa nu dhoofite asirra dubbachuu dandeessaa takka tasfinee akka tiimna waan isaan barbaadan. Kubbaa naa darbiteeti. Homa, it's okay. It's okay. Anyway, na? It's okay maqaan kan lagi. Lala kubbaa siif darbuun barbaachifne. No, sigale mi Hamza. Na maal fakkaate? Waan nama lama maal fakkaate? Waan takkaan no. Lala maal fakkaate? Nuti wal kan nuti jiru barama. Be maftana khali. Leete wal dirir su jira mal wal kan nu fadaan. In generally gize agartu blockage eddu jira. In generally blockage eddu jira. Levely istilal sila blockage din jiraanne ino baleeti teenyaatu ne akkanatti nartifatu. In challefamtu ino baleeti teenyaatu ko obitee ubar. Dina oli fi Fahdi Hamza fan haasoo turan nuti quba warraan qabu. Baay'ee takkeega dubbiin obitee duudaran. Gizee nuti keessa seennee dubbii laallee waan takka takka addaan baafannee laallu wanni hedduu gufuu kan irratti tahee ummata ijoollee silaa dhugaan dhaabbattee
faamilii san cinaa dhaabbate yookiin bulchatti dhiyaatu. Waan deemu jirni agarraa barra Hamza akka like sometimes you don't have to maali waan takka takka obsteetuma beet akkuma jedhu obsteetii keessa qotta beete but you can see it's clear wanni viidiyoo takka laale si gaafadhu Fadil. dhiifama godhi dhimma ajjechaarra obboleenya ajjeesarraa soo jirra beete kanaafuu namni shira dalagu yoo jiraate akka Abdallee Ibraahimitti hin baane namni du'eessa sirratti shira dalagu yoo jiraate abba fadhee homaan taane hasidhalee homaan taane abaluu janii gabbaasanii dubbachuun yoo ragaatti qabaatan waan takka waan dudduba nama of hin jiru nama waa blog godhe nama kan blog godhe isaa jiraatu kan fadhee isaa jiraatu maaliif dhimmi kuni dhimma lubbuuti waan ta'eef maaliif waan dho'isa isaan hojjetus gubbatti maa jechuun waan maaliif dho'ifamuu qaba yoo har'aan tana haysiisa kana dho'isuu taate boruu sabira akkasuma dho'ifamuu deemaa jechuudha nama kana baruu qabna walumaa si yaabachuu barbaade dhiifame. No, Abdallee dhugaa keeti bitee naa wani beeku wanti bisaan jira duratti maal si fakkaate staff wallahi lazim information it me dina walis ni beeka it's okay ala kulli hal me gorso nu faato waluma qabanneetuma walii boodaan wanni akkanutti hin deebine namni keenya akkam boonye irrattuma fokoos godhuu nu caala beetee waa qotuun faayidaan gootu it's very tough ani hedduu keessa laalee it's awwa namni biraa fudhadha please. Okay. Thank you galatoomii Fadil. Amma kallattiin karaa dubbii sharmarkee viidiyoo nuu banadhu sharmarkee ol deebi'e karaa manaatii viidiyoo nuu banadhu dubbii xumurree keetii irraa baana. Hayyee. Thank you. Hayyee. Dhufee kun. Obboleeyyan Oromoo nama 2,300 warri nu daawwachaa jirtan dubbii dhiyoo tana gartee online irra naannawaa jirtu tan gartee sharmarkeen online irratti kaasee dubbiin viral baate. Dubbii tanarratti haasawaa jirra. Gaafiilee irra hedduminsa irra guddaa isii diinaa olii wajji wal gaafatanii jiran. Wanni nuti deebinee irra obboleessa keenya gaafannu obboleessi keenya afaan isaatiin asirratti baafatee ani waa hunda balleesseetiin jira isinitti ifkanneetiin jira isin akkana gootan na godhaa jedhe. Tanaa ala dubbiitu hafe yoo jettan isiniif hin dhiisan. Namni tokko akka aadaa Oromootii fi akka gartee Islaamatti illee hoggaanii fi fissikannee akka na gootan na godhaa jedhe dubbiin eegas booda sirra jirti. Waliigallee warri as jala teessanii nu dhageeffachaa jirtan. No katabu jirtan maal akka isinii tahuu barbaaddan. Anaa miti isinitti ifkanne an isinittiin ifkannee jechaa jira. Guutuu keessani warra online irra jiruu fi warra nu daawwachaa jirullee maal gootan sigalee isinittiin ifkanne hoggaa jee wanni isin gootan maali shugguxiitti qabee ajjeesuu nama jala dheeyse sigalee nama suma si jala dheeyse akkam goota wanni ta'e hundi badiidhaa jechaa jira sigalee ammoo wanni takkaas ta'uu hubachuu qabdan. Ilmi namaa rabbii miti maleekaa miti. Namni perfektiin addunyaa tana gubbaan jiru beeka. Sigalee rabbii tokkicha qofaatu perfektiin kan balleeyse. Badii balleeyse
yoo balleesse hoo maaltutti aana akka namaatti nuti akka maleekatti miti akka namaatti maaltutti aana badiin eega badde booda tolaatutti aana walii galee ammoo wanni guddaan namni dagachuu hin qabne arrabaa fi ilkeen osoo wajjitaa wal dhawa jara keenya ka afaan tokko keessa dhandhama tokko waliin arkan walii galee akkuma wal dhawan sanitti boodas wajji jiraatan obboleessi keenya badii isaa takkaa fi lama osoo hin jenne guututti fudhadhe je'e ammoo gaarii amma dura inni dalage badii takkitti tanaan hin ukkaamsinaa jira keenya badiidha inni nuu liqimse